irratti waan hin taane dala waan hin taane piraankiidha jedhee piraankii hojii sakandii muraasa hojjete isiitumoo isii dha'uu isii reebuu mucaan kuni waan beeytu maaliif hojjetan tarii ijoollee baadiyyaa ta'uu dandeetti ijoollee magaalaa soo taateyyuu waa'ee piraankii namni yoo irraan beekin rakkisaadha maammeen immoo hamma viidiyoo dhuma saniitti isii reebaa isii maal gochaa piraankiin jireenya namaa akkana waliidha maammeen garuuyyuu waan hin taane dalage maal garuu obboleessa koo maali kana hundi piraankiin akkaataa qabaa mucaa kana dursaa waa'ee piraankii barsiisuu akkaataa piraankiin itti deemu viidiyoo garagaraa laalchisee kan akkanatti hojjetama barsiisuuleen hin danda'ama barsiisuuleen hin danda'ama garuummoo urjiin waan tokkoon beektu baay'ee aartee jirti miira hin taane keessa jirti hedduu takka wallahi garana nyaatti baay'ee garana nyaatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii ummata qashtiiki ummata jaalatamaa kee ummata kabajamaa akkamitti nagaa keessanii fayyaa keessanii akkuma argitan maammee waan hin taane dalage akkamitti namni ani kana dhibe akkamitti namni piraankii akkasii dalagaa deebi'ee immoo urjiin tuni nama haarayaa maatii isiin araarsanii yaada keessa jirti hedduu takka maatiin isillee ani maatii akkamii akka ta'e bichaan beeku garuu urjiin maammeen balleessan inni har'a qabu urjii irratti wanta akkasii raawwatudha urjiin koo nama miskiina gaafa laalta mucaa miskiina mucaa jechuun waa'ee kanaatirra muuxannoo sirriitti hin qabdu haa ta'u garuu jajjaba garuu isaaf jettee maatii isii san dhabaa jirti maammeen immoo balleessan inni qabu piraankii sa'aatii kana dheeratu irratti hojjetu hin qabu maaliif miira biraa keessa jirti inni mootuyyuu bishaan sana naquun alatti deddeebiseedha yoo piraankiin daqiiqaa 3-4 irratti odoo raawwatee booda immoo gara araarfannaatitti seenee viidiyoo san xumure bareeda ture mucaan miira keessa seente inni hamma dhumaa viidiyoo saniitittuu mee ilaala viidiyoo isaanii tumaa ture dhumarratti sakandii muraasaaf daqiiqaa muraasaaf piraankiidha jedheen piraankii maan kunuu kamaaleetti bishaan san erga gannaqee booda masaxaba isiin darbattee deebisee jookiin darbatee dhee bakka jechuun hin jiraamiti yookiin nyaata san diduu piraankiin adda geegga nyaanni keenya hin taane nyaanni keenya hin tolle pirankii kan hojjetu deebisee isin dhofte deebisee dhamuu qabu maaliif mucaan kun hamma silaa cogaarran akka ejetti dhugaa sirriidha namni haga maatiin isaa sun dharaaramuufitti miira biraatu itti dhagama maammeen achirratti jechuudha balleessaa guddaa qaba isuma dhugaa piraankii kana mucaa kana sa'aatiin piraankii hin geenne dursaa viidiyoo haa barattu viidiyoo garagaraa hojjechuu haa barattu ofii isaaniitti bakka yaalii intiraamiti namarratti akkatti piraankii hojjetan of maammee nama biraati irratti hojjete isii agarsiisuuf viidiyoodho isaa waraabsite bakka gaafas isiif dhufa wanni hunduu jechuudha fudhataa deemti garaana nyaatee turte dhugaa baay'ee garaana nyaatee turte maammeen illee nama reef gara yuutuubii dhufu haa ta'u isirra muuxannoo qabaa isirra waan hundaa beekaa garuu sirrimatti keessuma dabarfate reebuun qabu dhaa'uun qabu mucaan tun aartee manaa bahuu dandeetti yookiin maatii kanatti deebi'uu dandeettu bakka biraa deemuu dandeetti tumaadhaan viidiyoo sana xumuruun qabu akka ilaalcha kiyyaatti isin galee bakka baay'ee tokkotti dhugaa garaa nama nyaata walumaa galatti piraankiin haadha warraati irratti hojjetuun ulfaataadha namni sun gara yuutuubitti dhufee jabina godhatee humna godhatee waa hunda addaan baafatee gaafa jedhee galii mallaqaa mataa isiitii argite gaafa jettee urjiin amma humuu ittiin fakkaatu amma namoonni piraankii hedduu irratti hojjetanii maal godhan homaa itti fakkaatu barataa waan ta'eef piraankiin kana caalu jira akka boombii dhoosutu jira garuu isiidhaaf wanni kun haarayaa waan ta'eef akkas ta'uu danda'a azaanaa jiranii azaana booda walitti deebina kanaaf obboleeyyan kiyyaa dubartii takka jechuudha amma fakkeenyaaf yoo caaltuu yaadatan ta'e viidiyoo waraabuun sodaatti hin saalfatti
garuu caaltuu irra ammanti sa'aatii kanatti eenyu konfidensii akka qabu beektani urjiidha. Urjii jabduudha. Garuu miirri amma isitti dhagahame bakka baay'ee ariitumaa isiitumee bishaan itti naquu bakka harkas irraa dhiqachuu diduu. Wantoota kana hundumaa dura wanti ta'uu qabu silaa teessiseetumaan jechuudha. Fakkeenyaaf maammeen urjii teessiseetumaan gorsaa maal jedhee gorsaa urjii wantoonni yuutuubiin kun wantoota akkanaa qabaa. Pirankii hojjechuu jira, diraamaa hojjechuu jira, wantoota namarratti hojjetantu jira. Bakka jechuun gurra isii bulcha, gurra isii naqa. Pirankii kana irratti hojjetee akkan isii godhurra waa hundumaa barsiisuu qaba. Barsiisee ka'ee irratti hojjetuu qaba. Isiillee gaafa kana gaafa inni viidiyoo daddarbaa fidu kana keessa isitti shakkuu dandeetti. Urjiin amma nama biraa argattee ana na quuftee ana na jibbite ana bakka na quuftee jirta si gahee jiraanii bakka malkiin sunis hin jiru bareedumsi sunis hin ilaalchiisee argitanii keessatti hedduu takka gara nama nyaatti bakka wantoonni isiin haasoftee bakka hamilee namaa tokko dubartiin gaafa bakka dhiirri tokko hin jiraa miti gaafa dubartii gaafa dura jaalatu lammata kan jaalanne bakka yaadota kana kaafte urjiin ana bakka si jedhee gubadha si jedhee maatii kiyyaaf waldhaba waan isiin jettee suni hammanumatti nagatuu heda hammanumatti bakka daddarbaan dhufa hammanumatti jibbiinsi jidduu kiyyaa akka isaatti dhufa bakka sin barbaadu ilaalchi jiru miira biraati malee isiinarra utuu waan kana gadi bu'iinsa erga pirankii jedhanii ni dhiisama yeroo muraasaaf aarama malee hin beeytan ijoollee hedduu wal cinqaa turanii miidiyaa kanarratti waa'ee pirankii kanan barumsa nama qabuuf fakkeenyaaf najaat yoo fudhattan bakka haala hundaan beekte jechuudha. Akkaataa itti hojjetamu hundaa beekte. Urjilleen amma waan kana muuxannoo kana fudhachuuf dirqama maammee wantoota hunda galgala sa'aatii iraata geessanii booda yookiin odoo iraata nyaatiin booda sa'aatii buna isaanii dhaabbatan wantoota kana dirqama barsiisuu qaba urjii. Wantoota ijoollee walirratti raawwattu karaa garaagaraatiin wantoonni hojjetama. Min bakka amma mucaa baay'ee matti miidhee barmaammeen hedduu takka miidhe. Wallaahi yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Maammeen hedduu takka miidhee dhahiinsallee hin miidhee deebi'ee isaan lachinuu masxaxabamanitti deebisanii inni lama kan biraa immoo urjiin itti fakkaate maa inni barate ana akkatti dhufta ana akkas goota ilaa yaada jedhu santu dhugaatti fakkaatee rifatte. Wanni tokko beekuu qabdan dubartiin jechuudha. Yeroo abbaan manaa keessi dhahe hin dhahin kuni isa tokko pirankis ta'uu duude duuba isaa kaameraa jira. Pirankii kaameraa duude duuba maan taane abbaa manaa kee harkatti waliin fudhate. Oo pirankis ta'uu baate isin galee maaliif akka isin jedhe. Urjiin amma baay'ee tattaafatte bakka maaliif isii irra laalamu sa'a kanatti waa tokko irra laalamu aarii hedduu qabdi miidhaa hedduu qabdi yaada hedduutu keessa isii jira bakka baay'ee miidhamtee jirti urjii yoo laalla bakka injiraa miti. Garuu immoo dubartoonni biraa urjiin akkana gooteeti fakkeenyaaf ati harka itti ol kaasuu yoo qabdu bakka baay'ee mucattee miira biraa sammuun isii gaalee jira. Namni gaafa aaru waan guddaa balleessa. Dubartiin keessattuu gaafa aartu miirri itti dhagahu miira biraati. Bakka sirriitti aarti hin dandeettu. Maaliif maatii isiitirraa ara galfannaa hin qabdu hamma ammaatiitti maatiin isii araara didanii dhaabbataa jiranii miti. Isiin manaa baatee manatti deebi'uu hin dandeettu waan ta'eef aarii kana keessa waan jirtuuf irra laalamuu qabu. Maammillee sa'aatii kanatti pirankii isii gochuun qabu abadan. Isin galee pirankii isii gochuun qabu. Waan xiqqoorratti bakka ka'umsa akkas nyaata irratti nyaanni kee akkasii minaamina bakka. Malee dhayaa darbannaa bishaan itti naqaa dhiita minaamina hin ta'u. Waan akkasii hin ta'u. Kan isin jechuu barbaada viidiyoo keessumatti dhaabaa viidiyoo kee laaf gochuun sheer gochuun sabsiiraaf gochuun nufaana tura. Akkasii obboleeyyan kiyya qashtii jaalatamaa kabajamtoota tiyyaa